Iraan daangaa qilleensaa ishee guutummaatti cufattee jiraachuun beekamee kan jiru yoo ta'u, tarkaanfii Israa'el kamiifuu qophii maraa taasisuu ishee ifoomsitee jirti. Iraan daangaa qilleensaa ishee keessaa wanti seenuu martuu waan haleelamuuf sochiin qilleensaa kamuu akka hin jiraanne dhorkitee jirti. Israa'el gama isheetiin agartuu raadarii ala ta'anii qilleensa keessaa balali'uu ni danda'u kan jedhaman jettilee waraanaa Ameerikaa F-35 fayyadamuun gama Iraan haleeluuf qophii maraa xumuruu ishee beeksistee jirti. Iraan ammoo bulchiinsa qilleensaa kiyya keessa seenuun agartuu raadarii koo jalaa dhokachuu kan danda'u meeshaan kamiyyuu hin jiraatu jechuun dhaadachaa jirti. Kaleessaam kirkira lafaa mudateem yaalii niwukileeraa Iraan faana hedduun qorattootaa wal qabsiisaa kan jiran yoo ta'u, kun ammoo dubbiin kun gama kaamaateem kan agarsiisudha. Hoogganaa waliigalaa Hizbullaa duraanii Hassan Nasrallah deeggartoota isaatiif lammiilee Libaanoosiin haala addateen faarfamee leellifamaa jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan xumuraatti nu faana ta'u. Hizbullaan haleellaa misaayilaa Fuwaadwaaniin magaalaa guddittii sadaffaa Israa'el Haifaa haleeluun beekamee jira. Poolisiin Israa'el ibsa kenneen miidhaa qaqqabee ifoomsee jira. Gama kaaniin waggaa tokkoffaa tarkaanfii Hamaas daangaa Israa'el seenuun fudhatee Oktoobar 7 Israa'elotaan kabajamaa jira. Sanbata kaleessaa deeggartoonni Falastiin 40,000 ta'an dugala magaalaa London keessatti hiriira gaggeessaniiru. Paris, Rome, Milan, Cape Town, Austraaliyaa fi New York keessattis kumootni hiriira ba'aniiru jedha gabaasichi. USA magaalaa Washington masaraa biyyattii White House fuula durattis hiriirtonni deeggarsaa waraanaa Israa'el keessaa fi Libaanos keessatti gaggeessituuf godhamu akka dhaabamu gaafatan. Gabaasa bal'aa kanas qabannee jirra. Qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin yooyaa shamaar kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam kan ba'aa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Iraan daangaa qilleensaa ishee guutummaatti cufattee jirti. Tarkaanfii Israa'el kamiifuu qophii maraa taasisuu ishee ifoomsitee jirti. Iraan daangaa qilleensaa ishee keessaa wanti seenuu martuu waan haleelamuuf sochiin qilleensaa kamuu akka hin jiraanne dhorkitee jirti. Israa'el gama isheetiin agartuu raadarii ala ta'anii qilleensaa keessa balali'uu ni danda'u kan jedhaman jettilee waraanaa Ameerikaa F-35 fayyadamuun gama Iraan haleeluuf qophii maraa xumuruu ishee beeksistee jirti. Iraan ammoo bulchiinsa qilleensaa kiyya keessa seenuun agartuu raadarii koo jalaa dhokachuu kan danda'u meeshaan kamiyyuu hin jiraatu jechuun dhaadattee jirti. Dabalataan Iraan tarkaanfii haaloo baannaa itti aanuuf gamanumaan qophii maraa xumuruu ishee mirkaneessitee kan jirtu yoo ta'u, balaa dho'insaa fi haleellaa Israa'el asiin dura keessummeessitee hin beekne ishee irratti geessisuu kan danda'an misaayilonni ishee haalaan ammayyaa'oo ta'an aggaammatanii akka jiran Iraan irra deebiin ifoomsitee jirti. Iraan dabaluun tarkaanfii haaloo baannaa kanaaf iddoo tarsiimawaa Israa'el 35 aggaammi ishee jala seenanii jiraachuun ganama kana balballoomsitee jirti. Kana keessaas buufata humna waraanaa, buufata gabbisaa niwukileeraa, buufata giddugala Mosaadii fi waajjiraaleen tikaa Israa'el akka argaman tilmaamni kennamee jira. Kun daran addunyaa keenyaaf yaaddoo guddaa ta'uu isaati. Humnoonni kunneen lamaan lola kallattiitti seenuuf qarqararra ga'anii sa'aatiiwwan qubaan lakkaa'aman yeroo hafanii jiranitti dhaadannoon garee lamaan irraa dhaga'amaa jiran hawaasa idil addunyaaf yaaddoo guddaa uumee jira. Biyyoonni lamaan kunneen boombii niwukileeraa qabaachuun isaanii ifatti himamuu baatulleen garuu lamaan isaanii abbootii qabeenyaa niwukileeraa ta'uun isaanii ni amanama. Keessattuu Israa'el abbaa qabeenyaa boombii niwukileeraa 90% ta'uun ishee ni ibsama. Kaleessa kirkira lafaa mudateen yaalii niwukileeraa Iraan faana hedduun qorattootaa wal qabsiisaa kan jiran yoo ta'u, kun ammoo dubbiin kun hagam akka hamaatee kan agarsiisudha. Akka ba'aa giddu galeessaatti guddina humna qilleensaa isheetiin Israa'eliin qaamni kituu kan hin jirre yoo ta'u, Iraan ammoo teekinooloojii humna misaayilaa isheetiin naannawaa sanatti dorgomaa hin qabdu. Lola lafoo akka hin jalqabneef ollaa walii ta'uu dhabuun isaanii isaan fayyadee kan jiru. Masaanuuwwan baroota dheeraa kunneen garuu Iraan harka lafaa jalaatiin loltoota ishee Libaanoositti ergitee Hizbullaa waliin hiriirsaa jirti shakkiin jedhu ni dhaga'ama.
dhaadannoo Israa'el immoo akeekkachiisa Iraan kamtu injifatee mirgaan galalaata kan jedhuun deebii sa'aatiiwwan 72 eeggachaa jira. Hoogganaan waliigalaa Hizbullah Hassan Nasrallah deeggartoota isaafim lammiileen Libaanoosiin faarfamee leellifamaa jira. Qabsaa sabni akka gootaatti leellisuun ormi shororkeessaa taasisuun isa addeessuun aadaadha. Israa'eloonni yeroo mootummaa isaanii faarsan faallaa kanaan Falasxeenonnii fi hawaasni idil addunyaa Hitler lammaffaa jedhanii isa balaaleffatu. Gootiin sabaaf gaachana ta'uun ormaaf ammoo hamaadha. Hassan Nasrallah kan Ameerikaa fi Israa'eliin akka shororkeessaatti ilaalamuun lammiileen Libaanoosiif deeggartoota warraaqsaa Falasxeenotaaf goota gaachanaa biyyaa jedhamuun faarfamaa jirudha. Lammiileen Libaanos iddoo inni itti wareegame bakka reenfi isaatti argame deemuun viidiyoolee garaa waraabuun gootummaa isaa ol kaasanii yeroo yeroon lallabaa jiru. Inni qabsaa'ee Libaanoosiin bilisoomsee inni Falasxeenotaaf osoo qabsaa'uu wareegame jechuun sadarkaa wareegama isaa ol kaasanii leellisaa jiru. Hassan Nasrallah saba isaa biratti haala kanaan faarfamaa jira. Bilisummaaf qabsaa'ee bilisummaaf wareegame abbaa kaayyoo qabsaa bilisummaadha jedhanii yeroo nama kana leellisan addunyaan maal jetti laata? Lammiileen kunneen dabaluun inni osoo musliima hin taane osoo qabsaa warra dhiyaati magaalonni danuun maqaa isaatiin moggaafamaa siidaan hedduun maqaa isaatiin dhaabbatu turan. Garuu inni sirna impeeriyaalizimii isaaniitti diina ta'uun waggoota 30 oliif isaan jibbaachisee xumura irratti wareegame. Garuu Nasrallaan hin duune. Qanqee qabsoo bilisummaa inni qabsiisee Falasxeen hanga Libaanoositti qabatee jira jechuun leellistoonni fi lammiileen Libaanos nama isaanii faddatee kana faarsuun kayyoo faarsaa kafaluun haqaaf wareegamuun kabaja amantaa ofiitiif shahiida ta'uun miiliyoonota qabatamaan barsiisee jira. Qaamni kamiyyuu injifatee kan hin beekne ilma warra dhiyaa Israa'eliin kan jilbeenfachiisee hoogganaa tokkichi Nasrallaadha jedhanii yeroo isa seenessan simboofiin kabajaa hin injifatamu Israa'el kan irraa mulqee lola waraanaa isaa mitiim haasawa isaayyuu kan isa hubattu inni har'a wareegamus hooggantoota gootota qabsaa'otaa Israa'eliin osoo hin sodaatin lolan mujaahidota 1000 oomishee wareegamee jira jechuun Israa'eliif dhaamsa jajjabaa dabarsaa jiru. Abbaa bilisummaa Libaanos wareegamaa bilisummaa Falasxeen Hassan Nasrallah aarsaatii kafaltee yoomiyyuu hin dagannu jechuun michoonni isaa lammiileen isaa sagalee isaanii ol kaasanii isa faarsanii leellisanii jiru. Hizbullaan magaalaa Israa'el Haifaa irratti haleellaa raawwate. Lolli waraanaa roga maraan Israa'el irratti geggeeffamuu jabaatee yeroo itti fufee jirutti Hizbullaan lola lafoo cinaatti haleellaa qilleensarraa raawwachaa jiruun Israa'elin barbadeessaa jiraachuun beekame. Hizbullaan kibba Haifaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa misaayilaa Fuad waan raawwachuun beekamee jira. Haleellaan misaayilaa Hizbullaa kun akka Israa'el magaalaa guddittii sadaffaa kan taate Haifaa haleeluu isaa Israa'el kan amante yoo ta'u lolli waraanaa Gazaa gara giddugala bahaa giddugaleessaatti babal'ate kun waggaa tokkoffaan isaa yeroo yaadatamaa jirutti kutaan magaalaa kaaba biyyattii haleellaa qilleensarraa keessummeessiteen namoonni hedduun miidhamuun Reuters maddeen isaa waabeffachuun gabaasee jira. Iraaniin kan deeggaramuu fi qabsaa'ota Falasxeen Hamaas faana gamtaa uumuun lolaa kan jiru Hizbullaan uffata waraanaa Israa'el kibba Haifaatti argamuun misaayilaa Fuad waaniin haleellaa raawwachuu isaa kan beeksise yoo ta'u akka gabaasichaatti misaayilonni lama magaalaa Israa'el qarqara galaana Meeditiraaniyaatti argamtu Haifaa kan haleelan yoo ta'u 5 ammoo kiiloomeetira 65 fagaachuun Tibiriyaas haleelanii jiru. Akka poolisiin Israa'el beeksisetti haleellaa kanaan gamoowwan kan barbaadan yoo ta'u namoota irrattis miidhaan ga'ee jiraachuu isaa akeekanii jiru. Israa'el guyyaadhaan haleellaa tasaa Hamaas irratti raawwate guyyaa Oktoober 7 waggaa tokkoffaa isaa kabajaa kan jirtu yoo ta'u waggaa tokkoffaa kanaan sababeeffachuun Israa'el haleellaa tasaa ishee irratti geggeeffamuu malan qolachuuf daangaa qilleensaa ishee roga maraan dammaqinaan tiksaa jiraachuu kan beeksiste yoo ta'u guyyaa Oktoober 7 sababeeffachuun qophiin garaagaraa ni jiraatu jedhamee jira. Hamaas bara darbee guyyaa kaardhaam daangaa Israa'el cabsee seenuun seenaa biraa hojjetee ture. Haleellachaan Israa'elota 1200 ajjeesuun 251 kan ta'an boojii fudhatee deebi'uun isaa ni beekama. Kanuma hordofuun Israa'el haleellaa qilleensarraa Gazaa irratti raawwatteen lubbuu qulqullootaa hedduu duguuguun seenaa Hitler irra deebi'uun sadarkaa idil addunyaatti jibbaa fi balaaleffannaa hedduu argattee jirti. Lolli waraanaa waggaa tokko guutuu lakkoofsise kun jabaatee itti fufee kan jiru yoo ta'u Israa'el yeroo ammaa xiyyeeffannoo ishee gara kaabaatti naannessuun Hizbullaa faana lola lafoo fi qilleensarraa geggeessaa jirti. Magaalota addunyaa gurguddoo keessatti namootni kumaan lakkaa'aman
waggaa tokkoffaam haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwatte yaadachuuf sanbatarraam hiriirota gurguddoom gaggeessanii jiru. Reuters akka gabaasetti hiriironni kunniin dhangala'uu dhiiga Gazaa fi ba'a giddugalaa keessatti raawwatu akka dhaabbatu gaafatan. Sanbata kaleessaam deeggartoonni Falasxiin 40,000 ta'an giddugala magaalaa London keessatti hiriira gaggeessaniiru. Paaris, Room, Miilaan, Cape Town, Awustiraaliyaa fi New York keessattis kumootni hiriira ba'aniiru jedha gabaasichi. USA magaalaa Washington masaraa biyyattii White House fuula durattis hiriirtonni deeggarsaa waraanaa Israa'el Gazaa fi Libaanos keessatti gaggeessituuf godhamu akka dhaabamu gaafatan. Wiixataa har'aa onkololeessa 7 waggaa tokkoffaam hidhattoonni Hamaas Gazaa keessa buufatan daangaa ce'uun Israa'el keessatti haleellaa banan. Haleellaa kanaan namoonni 1,200 ajjeefaman, lammiileen Israa'elii fi biyyoota kaanii 250 ta'an immoo butamanii Gazaatti deebi'an. Hiriira balaaleffannaam New Yorkitti gaggeeffameen mormitoonni dhaadannoo Gazaa Libaanos ol jettu uummatni gara keessanii jedhu qabatanii ba'aniiru. Oggorriin dhiyeessii meeshaa waraanaa Israa'el irraa akka ka'amus gaafatan. Lola Israa'el Gazaa keessatti banteen ammoo hanga ammaa Falasxiinonni 42,000 ol ajjeefamaniiru. Miiliyoona 2.3 kan ta'anis qeerraa buqqaanii balaa beelaaf saaxilamanii jiru. Jaartaa biyya addunyaa musliimotaa hedduu qabaachuun beekamtu keessattis dilbata kaleessaa hiriirri deeggarsaa Falasxiinotaa gaggeeffameera. Hiriiraan embaasii Ameerikaa duratti gaggeeffameen Washington deeggarsaa meeshaa waraanaa Israa'eliif gootu akka dhaabdu waamichi godhamee jira. Hiriirtonni Falasxiin deeggarsaa Jarmaniitti dhaadannoom duguuggaa sanyii waggaa tokko jedhu qabatanii ba'aniiru. Hiriira kanarrattis poolisii wajjin muddamni dhalatee jira. Lola Israa'el Gazaatti gaggeessituun wal qabatee ji'oota 11 darban kutaalee addunyaa adda addaa keessaa sochiin Falasxiinotaa deeggaruun yoo gaggeeffamu biyyoonni akka USA fi Jarman sochii farra seemeetistotaati jechuun hidhaa fi dhorkaa hiriiraa hojiirraa oolchaa turan. USA keessatti torbanotaaf duulli bakkee buluun deeggarsaa Falasxiin agarsiisu yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti raawwatamaa beem. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaa waan nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanaan chaanaala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenyaam like share gochuun waliif qooda. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.